Micaayyooni Jarsii Madamii ulfesee maal taatee maalirra geesse naan jettanii ijoolleen na gaafattani keessanillee ijoolleen dhufanii na gaafatanii jiru galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha warri na gaafachaa turtanis akkasuma koomenti irratti illee ijoolleen maal gootee eessa gootee hin dhiistee ati sissinooftee warri itti naan jettanii dhugaa dubbachuu fi ani sissinnaa ofii miti micaayyoon yoo naa bilbilte malee yoo shii waan tokko naan jette malee ani isinitti himuu akkanumaan himuu hin danda'u. Micaayyoonis biizidha sa'aatii kana keessatti anillee biizidha micaayyoonillee biizidha. Sababa saniif walii dawwallee hin beeknu jechuudha. Kanaafan isinii fi ibsuu dhisee dhiifama isiniin jechuu barbaada obboleewwan koo. Ashama kam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Ana obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba isinis akka nagaa naa taatan immoo abdii guutuun qaba jecha. Egaa hordoftoota koo warroonni chaanaala kiyya faaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan immoo maamila keenya ta'a warri ta'aa jirtan hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa akkuma dura isin kaasirratti micaayyoo Jarsii Madamii ulfeessisuuni maal taate ijoollee naan jettanii keessa illee na gaafatan ijoolleen na beekanii keessa na gaafatan waa'ee akkasii kana arganii na gaafatan ijoolleen na beekanii hin jiru. Micaayyoo samoona kana naa dawwalteen beektu ture isheenis kaleessa naa dawwaltee turte jechuudha. Kaleessa galgala naa dawwaltee turte jechuudha. Innaa isheen galgala naa dawwalte immoo anis immoo obboleewwan kiyya waan kana dhaamsa kana biraan gaha jedheetiniidhaan gara keessan dhufee viidiyoo isinii fide jechuudha. Innaa micayyoonis naa dawwaltee jirti. Micayyoon amma ji'a lama fixee sadaffaa seenteerti amma sadaffaadhayyuu walakkaan ga'ee jira naan jetteerti. Namtichis immoo hin dubbisne namtichi erga guyyaa sanitti naan bilbile erga guyyaa duraa tokkoffaa san argadheeti ergasii naan bilbile jechuudha. Innaa gaafa isheen madaamiin koo hin jirranii itti hima akkasii bilbilee waa hundatti naa himtu naan jettee jirti micaayyoon jechuudha. Innaa micaayyoon immoo haa ta'uti garuu hanga duraati irra immoo xiqqoo ishee amma naa wayyaa waa hundumaayyuu yaadee hoon jedhu bakka waan waaqayyo godhe waan ta'eef obseetan dalagadheetiniin haganii amma ji'a lama qofa bakka kan ishidhaafu ji'a lama ramadaan barii yookiin nan galcha naan jedhee ture namtichi ji'a lamaan booda naan jedhe bakka daftee haa galtuun barbaada naan jedhee jira. Yookiin ramadaan barii yookiin ji'a tokkoon booda akkas galuun ooltu naan jedhe naan jette micaayyooni. Innaa kanaafiyyuu immoo micaayyooni amma hin galtii hanga isheen galtutti immoo yaa anis bira hin jira nan jajjabeessaa gaafa isheen galtis immoo jajjabeessan oolu akkasuma immoo meeshaalee tokko tokko naa bita jettee waan baay'ee naa bita jettee jirti. Micaayyoon jechuudha. Suuraadhaa siifan ergatte garuu naaf hin ergine gizee isheen na ergite immoo siniifan maxxansa jechuudha. Suuraa jechuun inni suuraa kan kaasne kaasii na ergin jedhaanii naan jette jechuudha. Wannaatti iddoon bakka warra dhiiraa wajjin wanna jedhanii achiin godhee malee as hin finne maaliif xaraxaruu dandeessi waan ta'eef madaamiin ishee jechuudha. Kanaaf immoo micaayyoo suni akka biyya galtu hundumtuu naan jettanii jirtanii galatoomaa akkasuma hin jedheen illee akkuma biyya ishee galtuun barbaade jechuudha. Maaliif namoonni tokko tokko maal ani nama keessne ijoollee keenya isiraa waan dhugaa gaafa isinitti himanii isin nama eeyyannoo hin jettanii akkuma warra tuktukii irraa sanitti waanuma sobaatii fi holola waan akkasii kana jaallattan natti fakkaata. Innaa maallaan jedhan tokko koomentii jalatti maallaan jedhe seetanii dhiifama isiniin jechuu barbaada addaan hin kute abdii san dhufnaanaan addaan kutadha jechuudha. Innaa maallaan jedhe tokko koomentatti dhiira ta'e shamara ta'e illee beekan koomentii namaa ol baasuu akkas irratti haasa'u nama gaarii yoo ta'e waan gaarii yoo na gaafatan malee waan akkasii irraa isa haasa'u isin barbaadu garuu maaliif waan kana haasoftaa ati shamaraa miti waan kana gaarii ta'e haasoftaa jedhe. Inde walirraa barannaa obboleessa koo obboleetti koo walirraa barannaa micaayyoo kana isa qunname jabeessinee akka isheen jabaattu akkasuma ijoolleen illee akka irraa baratanii waan kanarraa akka of eeganii fi ijoolleedhaaf asirratti akka dhaamsatti dabarsaa jirra malee waan biraa miti jechuudha. Ta'e ka wanti ta'e ta'ee jira waan ta'e wanta giddiiti waan ta'e wanti giddiidhaan ta'e immoo dhoksuun hin barbaachisu jechuudha. Maaliif walirraa baranna kan aaddisii ijoolleen aaddisii dhufanii walirraa baratanii jechuudha. Maaliif irrisirratti of eeguu qaban akka yeroo madaamin ishii deemte isaan illee akka biraa hafan hin barbaadu.
bakka akka biraa hamni dhaamsa dabarsinaaf maaliif micoo kan rawanti gees tan biraallee akka rangeenye akka manatti kophaa isaan hamni micoon tun kophaatti biratti haftee gara biraa teessee torbee lama ilaal torbee lama gara biraa deemanii torbee lama gara biraa deemtee haati madaamiin ishee gara biraa deemtee waan kana abbaan manaa ishee irratti raawwate jechuudha. Innis immoo waan na godheef hin beeku jedhee himatee jira. Namtichis natti himee jira. Naa bilbilee jira. Ergasii jechuudha. Dura baay'ee bilbilee fi ture ganaa micayyoo itti himtee naalaa kaasuu dide silkii. Kanaaf immoo amma immoo ergasii natti kaasee himeetan jira wanta sanillee jechuudha. Akka inni natti himte jechuudha. Kanaaf walirraa baranna malee kuni walirraa barachuudhaaf akkasuma irraa of eeggannaa godhaayi. Ijoolleen akkasuma gizee madaamiin keessa manaa deemte isinillee deemaa wajjin malee hin hafinaayi kan jedhu dhaamsa dabarsuudhaaf malee wanta nama saalfachiisu tokko hin qabu jechuudha. Kuni yookiin fi qaama ishii qullaa baastee waan akkas gootee waan akkasii sanirraa kanaas of neemati. Kuni waan ta'eef ilmi namaa jechuudha. Anis mana hoonamaan jira boru waan narra gahuun beeku narraa akka baratan ishiirraa akka baratan jedheet waan kana fide jechuudha. Maaliif nama walirra gahuu danda'a. Obsuutu nama barbaachisaa biyya namaatti wanti nama hin qunnamne hin jiru. Biyya namaa dhiisatti biyya keenya keessattuu hin beektanii ijoollee akka barbaadetti urufatti irraa dhalchaan jiran hin beektan jechuudha. Biyyuma keenya keessattuu garuu kan micayyoo kanaa giddiidha waan giddiiti waan ta'eef dirqama immoo micayyoon maqaa kiyyaa fi suuraa kiyyaa maxxansinii akka garuu narraa baratanii naaf ijoollee obboloota kiyyaa akka narraa baratanii narraa ilaalanii akka baratanii himinaan jette. Suuraa fi wannoo ishii hin maxxansinaan jetteerti. Suuraa ishii hin maxxansinaan mallee maqaa ishiitis hin dhoofne suuraa ishiitillee bakka ishiitillee hin dhoofne jechuudha. Maaliif wanta ishee naan jette waan ta'eef isheetu naan jedhe jechuudha. Kanaaf ergaatti akkan hojjedhu hin beekte jechuudha. Isheenuu hin laalti. YouTube kiyya isheenuu hin laalti hin beekte jechuudha. Garuu akka haa darbu achirratti maaliif ijoollee yoo akka tasaa arganii barachuu danda'u. Akka kiyyaa kanatti akka shawwadamanii madaamii isaanii biraa hin hafne jettee natti himte jechuudha. Kanaafin asirratti baasee jechuudha malee waan biraa miti jechuudha. Kun immoo ta'ee jira. Aduunis ta'e immoo dhossuun qabu waan kana yoo giddii ta'e baasee himuu qaba. Maatii kootitti iyyuu himuu qaba. Hiriyootan koo kan irraa baratan qabu irraa hin hafina jedhee jechuudha. Kanaaf immoo warra akkas jettan dhimma keessanii isiniif ta'u laaluu dandeessanii isiniif hin taane immoo dhiisuu dandeessan. Maaliif ijoollee irraa barattu hedduutu jira jechuudha. Ijoolleen keessattuu aaddisii dhufan walirraa haa baratanii waan akkanaa kanarraa adarraa of eeggadhaa. Namoonni akkasitti isinitti deeman biraa hin hafinaa. Madaamiin teechan deemnan biraa deema. Ishiin biyya bakka biraa bulti taana wajjumaan deemtanii sis buluudha malee kophaatti akka manatti isin gattee hin deemne dhaamsi kiyya. Kanaaf obboleettiin keenyallee yoo ji'a lamaan boodatti hin galte gara biyyaa hin galche jedhee jira. Namtichi mucayyoon kaleessa naa bilbiltee namtichi ji'a lamaan booda sin galche jedhee meeshaalee bibbitaaf jira. Akka bibbitaaf jirutti himaa jira. Kanaaf immoo jennaani wanti ta'e erga ta'een booda immoo waan namni ilmi namaa du'iin hin jirtu addunyaa kanarra lubbuu namaa waas hin jiru garuu ishii takkitti madaamii ishiin dhagahin malee kanaas wanti ta'e erga ta'ee namtichi nan galcha biyya jedhee an akka biyya galtuun barbaade. Kanaaf obboleeta kiyyaa irraa barattu jedheeti yaada. Kanaaf warroonni immoo nama eequu fi nama bilee namaa cabsuudhaaf deemtanii isinii milkaa'u dhugaa dubbachuu jechuudha. Maaliif isinii keessan waan ofii keessan daladanii fi ofii keessanii ol baastanii waan tokko dubbachuu dadhabde. Gaafa namni shamarri takka haala ishii baddee yookiin qaama qullaa ishii baastee akkana jennee irraa haasofnu ati shamaraa watii maal gochaa waan akkasii haasofta namaan jetta. Yoo shamara ta'e of qabadheen deema qullaas namatti hin ba'u qaama kiyya qullaas namatti hin agarsiifadhu. Bakka abbaa manaa koo malee jechuudha. Kanaaf immoo akka walirraa baratanii namni tokko walirraa barata waan ta'eef walitti himuu qabnu. Atis natti himuu qabda viidiyoo namaan ilaala waan sun gaarii yoo ta'e irratti haasa'uu hin qabu. Waan sun badaa yoo ta'e irraa hin goru. Waan nama gara badaatti nama oofu tokko yoo ta'e obboloota koo waan kosin hin baasu irraa goraa jedhee gorsuu hin dhiisu jechuudha. Abbaan dhaggeeffadhu sii ta'uu dhaggeeffattaa sii ta'uu baatu hin dhiistaa walumaa galatti jechuudha. Kanaaf namoonni akkasii hamilee nama cabsuudhaaf tattaafattanii ofii keessanii dura meesirraa ofii keessanii waan hamaa keessan hojjechaa waan haraamii keessan hojjechaa asirratti immoo maalidha gaafa jettani sheemi nama siin qaba jechuudha dhugaa. Kanaaf jennaani warra akkasii suni of eeggannoo godhadhaa sirriitti mee of eegaa malee nuti warri gorsa ijoollee shamarran arabaatti kenninu akka kootitii kennu anan mallee haadhas taanan borus taanan gorsan dhiisu jechuudha. Waan badaa yoon akkasuma arge immoo ijoollee shamarran akka kootitii nan gorsa. Kan ta'ee fi fudhataa kan hin taane immoo qilleetti dirgim jedhee bada jechuudha achumaan. Kanaaf siniin jedha. Kanaaf obboleewwan kooyi wal jajjabeessaawii wal dhifatinaayii wal cinaa eegjedhaa.
nuti yoo viidiyoo waraanu yeroo 90 irraa kaana dhiifama isin jechuu barbaada. Innaa kanaafi obboleewwan koo wal gorsaa wal jajjabeessaa bakka waan badaa agartanitti wal gorsaa akkas jettanii yoo keessan ruuxanii ta'echan akkasumatti kan biraatis akkasumatti deemtee jechuudha. Kanaafi wal gorsuun immoo walirraa barachuudha malee waan dabaatti wal oofuu mati jechuudha. Itti jabaadhu jennee micootana harka dha'uu hin dadhabne garuu hamilee ishiidhaaf kennuu qabna. Erga taateen boodatti micootana jajjabeessuu qabna. Jajjabeessinee akka isheen gara biyyaa galtu ta'uu qabna. Malee ilmi namaa dogongorre hin jiru kan hin balleessine hin jiru akka balleessaa isaanitti immoo gorsuu qabna malee itti duuluu hin qabnu jechuudha. Nuti shamarran waan ta'eef warri dhiiraa akka barbaadetti haasa'uu qabnu dandeessu garuu nuti shamarranii boru anarras wanta gahoo hin beekamu waan ta'eef gorsuu wal gorsuu qabna isiniin jedha. Kanaaf immoo ijoolleen nama gorsitanii ijoollee shamarranii keessattuu gorsaa jirtanii galatooma ulfaadha isin jedha. Ijoollee baay'eedha kan akka kootitti ijoollee gorsaa jiru jechuudha. Anis hagam beekurraa'e har'as ta'ee borus ta'ee har'as ta'ee isiniin gorsuu hin dhiisu gaafa hangales immoo waan adda addaa isin gorsuun koo hin dhiisu jechuudha. Maaliif ilmi namaa walirraa baran hatis narraa barattaan isirraa hin baradha. Waan waaqayyo namaa kenne tokko wal gorsuudha jechuudha. Kanaaf immoo ijoolleen keessattuu mana madaamii jirtan obsaa dalagaa waa hunduma saayyuu dabarsaa isin jedha. Jecha namaa hin dhagahinaa isin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa waan viidiyoo kiyyas hanga dhumaatti na dhaggeeffadhaa isin jedha. Akkasuma warroonni yaada fi qeeqa qabdan immoo koomentii irratti barreeffadhaa. Gaaffii yoo qabdas gaafachuu dandeessanii. Micayyoon ji'a lamaan booda hin galti wanti hunduyyuu mijaafii jira jechuudha. Namtichi gochaafii jira. Gaafa moo namtichaa bilbilee walitti deebi'a jechuudha. Nan bilbilaa fi amma samoona kana nan bilbilaa fi micayyootti si geesse yoo isheen manaa deemtetti yookiin yoo suuqas deemte ta'e isa argadhe kophaatti siif hin bilbilanaa jette gaafa isheen naa bilbilte immoo wanta isheen naan jette isinitti nima hanga maatii isheetti galtutti immoo isin biraan hangaa jechuudha. Maal akka isheen irra geesse galte moo achitti hafte akkamitti akka inni galche walumaan daawwannaa jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo fayyaa ta'u isin jedha. Channel kee warroonni immoo maatii taatan ka maatiin taane jechuudha. Subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'an jajjabeessaa yaada qiiqaa qabaatan komentii gochuun hin dagatinaa. Waaqayyo sinaa eegu jabaadhaa.